Ashama akkam jirtu baga nagaan walitti deebina. Kuni laabii gosaati. Manni qo'annaa laabii gosaa tooftaa qo'annaa saayinsawaa jedhu keessatti har'a immoo itti fayyadamaa fi hooggansa yeroo mata duree jedhu qabatee dhufee jira. Nu hordofaa jenna. Mata dureen kun barattoota qofa osoo hin taane namoota dhaggeeffatu hundaafuu baay'ee fayyada waan ta'eef hundumtuu akka dhaggeeffataniif yookaan akka hordoftaniif affeeramtanii jirtu. Hojii hojjettan keessatti yeroo sinanqatee cinqamtanii beektu. Hojii hojjettan keessatti hojii 2 fi 3 bakka tokkotti qabattanii kam akka hojjettanii akka dhiistan wallaaltanii yeroon isin jalaa waldha'ee beeka. Har'a hojii hojjettan yookaan barnoota qo'attan akkamitti yeroo gabaabsatti akka xumurtanii fi yeroo keessan akka hooggantan wajjin kan ilaalu ta'a. Yeroo akkamitti hoogganna jechuun dura yeroo maali kan jedhu ilaalla waan ta'eef dursii viidiyoo kana mana kanaaf haaraa yoo taate subscribe, like, share godhi. Yeroon maali? Yeroon maali kan jedhuuf yaadota garagaraatu jira. Akka waliigalaatti cuunfinee gaafa ilaallu yeroon adeemsa addaan hin cinne kaleessa har'a borus kan itti fuudha. Kana jechuun yeroon sochii addaan hin cinne kaleessa kan ture har'as ta'aa kan jiruu fi gara fuulduraattis itti fufee kan socho'u yookaan kan adeemudha. Kanaaf yeroon sochii addaan hin cinne jechuu dandeenya. Yeroon turee yookaan dhaabbatee kan nama eegne kan yoomiyyuu sochii gubbaa jirudha. Yeroon qabeenya guddaa qarshii fi qabeenya birootiin jijjiiramuu yookaan bitamuu hin dandeenyedha. Yeroon akka qabeenya biraa yookaan meeshaalee biraa qisaasa'ee bakka bu'uu hin dandeenyedha. Yeroon qabeenya nama hundaaf walqixa kennamedha. Yeroon qabeenya namni hundi waan qabu caalchisee of eeggannaan itti fayyadamuu qabu keessaa isa guddaa. Kana jechuun qabeenya waan takka yoo darbe duubatti hin deebinee fi lammata argamuu hin dandeenyedha. Kanaaf yeroon carraa al takkaati. Namni kamiyyuu yerootti fayyadamuu kan qabu har'a qofadha. Fakkeenyaaf namni har'atti fayyadamuu danda'e namni har'atti fayyadamuu barbaadu har'a qofatti fayyadama. Namni ammatti fayyadamuu barbaadu amma qofatti fayyadama. Har'i kan biraa kana booda hin jiru, ammi kan biraas kana booda hin jiru. Kanaaf yeroon carraa al takkaatii itti fayyadama. Yeroon qabeenya biroo caalaa baay'ee qaalii ta'ee osoo jiru namoota baay'ee biratti qabeenya biroo caalaa baay'ee rakkas ta'ee argama. Kanarraa kan ka'e namoonni tokko yeroon warqiidhaa jedhu. Kuni ilaalcha dogoggoraati. Yeroon warqii miti. Warqiin qabeenyaa qabeenyi bakka biyyoo argamuu danda'a waan ta'eef yeroon jireenya yookaan yeroon lubbuudha. Walaloo tokko sinaaf jedhu. Yeroon warqiidhaa, warqiin qaaliidhaa, namni maaliif jedhaa? Yeroon warqii miti dabartu kan hin deebine lubbuu ilma namaati. Yeroon waan baay'eedhaan safaramee ibsamuu danda'a. Sakandiidhaan, daqiiqaadhaan, sa'aatiidhaan, guyyaadhaan, torbaniin, ji'aan, waggaadhaan, jaarraadhaan akkasuma umriidhaan safaruu dandeenya. Yeroon umriin gaafa safaramu mee maal akka fakkaatu haa ilaallu. Yeroo fi umrii ilma namaa addaan baasuu hin danda'amu. Umriin ilma namaa yeroon safarama. Umriin ilmi namaa lafa kanarratti jiraachuuf qabu yeroodhaan daangaadha. Akka qorannoon agarsiisutti akka waliigala addunyaatti jiddugaleessi harreentaan umrii namaa waggaa 75 jiraata yoo ta'e waggoota 75 kanan mee qoqqoonnee sa'aatiin yookaan yeroo fakkaatu haa ilaallu. Egaa akka qorannoo kanaatti waliigalli yookaan parsantiin umrii ilma namaa waggaa 75 gaafa ta'e namni tokko waggaa 75 jiraata. Guyyoota 27,375 jiraata. Sa'aatii 600,657 jiraata. Daqiiqaa miliyoona 39,420 jiraata jechuudha. Egaa namni jiddugaleessaan waggaa 75 jiraatu tokko sa'aatii guyyaa daqiiqaa fi sakandiitti qoqqoonnee gaafa ilaallu jireenyi namaa kun hammana geessa jechuudha. Kanaaf umrii namaa yeroo as safarree yoo ilaallu kana fakkaata yoo ta'e namni akkamitti umrii isaa keessatti yerootti fayyadamaa kan jedhu ilaaluu qabna yookaan yaaduu qabna jechuudha. Karaa biraatti namni umrii isaa waggaa 75 jiraatu tokko baroota isaa kana yeroo qoqqoonnee gaafa ilaallu namni tokko umrii isaa keessatti waggaa 1-15 eenyummaa isaa argachuudhaaf yaada yookaan ani eenyu kan jedhu obboruuf dhimma jechuudha.
Namni tokko waggaa 15 hanga 30tti immoo kan nama biraa kan itti gammadu fakkaachuudhaaf dhama. Kanaaf umriin keenya waggaa 15-30 gidduu kan jiru nama itti gammadnu fakkaachuudhaaf akkeessina jechuudha. Namni tokko waggaa 30 hanga 35 gidduutti yeroo of ta'uudhaaf itti yaadudha. Of ta'uun qaba, akka kiyyatti jiraachuun qaba, akka mataa kootitti jiraachuun qaba jedhee namni yeroo murtee akkasii irra ga'udha. Namni tokko gaafa umrii isaa waggaa 45 hanga 60 gidduu ta'u yeroo darbisan osoo deebi'ee argadhee gaabba baroota darbisan argachuudhaaf deebi'ee yaadachuudha. Kana jechuun osoo carraa akkasii argadhee jedheeti baroota darbisan argachuudhaaf kan duubatti deemu haa'u. Namni tokko waggaa 60 hanga 75 gidduutti umriin kun maaliif akkas fiiga guyyaa maaf akkas ariifatee yaada. Kana jechuun umrii isaa baay'ee garaa isa nyaatachuudha. Kana maaliif kaafne namni tokko sadarkaa jireenya isaa umrii isaa keessatti yeroo wajjin wal qabsiisee yeroo waan gara isaatti fidu qaba jechuudha. Yeroo tokko nama biraa ta'uuf yaada. Umrii murtaa'e keessatti immoo of ta'uuf yaada. Umrii biraa keessatti immoo yeroo darbe argachuudhaaf deebi'ee gaabba. Umrii isaa isa gara dhumaarratti immoo namni yerootu jalaa xiqqaata. Yeroon isaa baay'ee xiqqoo hin sansata jechuudha. Yookaan yeroon maaliif akkas ariifatti jedhee yeroo tanatti gaabba. Sababni isaa umrii isaa gara dhumaa waan ta'eef osoo baroota darbe bara ijoollummaa kootti waan akkasii hojjedhe waan gaarii hojjedhe jedheef yeroo itti gaabbu faatu jira jechuudha. Boru akka hin gaabbineef boru waan biraa keessa akka seenneef boru ayii umrii koo darbe akka hin jenneef har'a umrii keenyatti maal gochuu qabna? Waan yeroo nurraa barbaadu umrii kanatti waan gochuu qabnu qofa gochuu qabna. Umrii kanatti waan hojjennu boru akka hin gaabbineef nu gargaaruu danda'a. Namni tokko umrii isaa keessatti parsantii 80 ol yeroo baay'ee waan fayyanne yaaduratti yeroo isaa balleessa yookaan waan fayyanne hojjechuu irratti yeroo isaa balleessa. Namni tokko immoo yeroo baay'ee yeroo isaa kan balleessu yookaan yeroo isaa wanta tanatti kan balleessu gaafa umrii isaa 25 hanga 30 jiru gidduutti. Namni umrii isaa 25 hanga 30 jiru yeroo isaa kan balleessu waan gatii hin qabne irratti. Ilaala waggaan 25 hanga 30 keessa kan jiru yeroo namni baay'een hojii bu'aa hin qabneef yeroo isaa balleessee jennee akka qorannoon immoo agarsiisutti namni wantoota gurguddaa waan gaarii hojjechuu kan danda'u gaafa umriin isaa yeroo dargaggummaa keessa jiru. Umrii dargaggummaa jechuun immoo akka 30 gaditti 20 kaasee hanga 30 keessa kan jiru umrii dargaggummaati. Umrii kana keessatti namni tokko hojjetee milkaa'uu danda'a. Isaafis maatiifis biyyaafis waan ta'u yeroo hojjechuu qabutti namni baay'een garuu yeroo isaa waan hin taanetti balleessaa oola jechuudha. Kanaaf umrii dargaggummaatti baay'ee fayyadama. Qorannoon garaagaraa akka agarsiisutti hojiileen kalaqaa gurguddaan, argannoon saayinsii baay'een, aartii baay'een kan kalaqamu, hojiileen gurguddaan kitaabonni baay'een kan barraa'u, wantoonni baay'een kan hojjetaman umrii dargaggummaa keessatti. Umrii dargaggummaa kun yoo itti fayyadaman, yoo hojiirra oolchan umrii waan guddaa itti kalaquu danda'an, yoo balleessanis immoo yeroo ofii gatii malee balleessan. Barattoonni baay'een baratanii kan itti milkaa'an, barattoonni baay'een baratanii qabxii guddaatti kan galmeessan umrii isaanii isa dargaggummaa kana keessatti. Kanaaf barachuufis haa ta'u hojii gaarii hojjechuudhaaf yookaan kalaqa biraa argachuudhaaf umriin kun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef itti fayyadama. Atileetonni baay'een, dargaggoonni baay'een ispoortiitti hirmaatanii qabxii guddaa kan fidan yookaan addunyaa kanaaf riikaardii guddaa kan galmeessan yeroo umrii isaanii dargaggummaa keessa jirudha. Kanaafuu umriin dargaggummaa waan hojjetan kamiifuu milkaa'udha yookaan namni umrii irratti hojjete waan kamiifuu milkaa'uu danda'a waan ta'eef inni guddaan gaafa umriin keenya as keessa jiru akkamitti yeroo keenya fayyadamna kan jedhu beeknu. Mee yeroo fi barataa haalaan yeroo fi barataa waan gargar bahuu hin dandeenyedha. Barnoonni yeroodhaan deemu. Barnoonni daqiiqaadhaan fakkeenyaaf barnoota tokko barachuudhaaf daqiiqaa 40 ta'uu danda'a. Kanaafuu barnoonni daqiiqaadhaan deema jechuudha. Barataan tokko immoo barumsaatiin milkaa'uudhaaf yookaan qabxii gaarii fidee boru nama guddaa ta'uudhaaf boru nama yaadee fi bakka yaade ga'uudhaaf yerootti fayyadamuun baay'ee murteessaadha. Qabeenyi barataa inni guddaan yeroodha. Dareessanii barachuudhaaf, ba'anii boqonnaa fudhachuudhaaf, mana kitaabaa isaanii dubbisuudhaaf, gara manaa galuudhaaf, maatii faana taphachuudhaaf, boqonnaa fudhachuudhaaf, hojii manaa hojjechuudhaaf, qormaataaf qophaa'uudhaaf, waa hundaafuu barataan yerootti dhimma bahuu qabu. Barataadhaaf yeroon qabeenya guddaadha. Kanaafuu yeroon barataadhaaf waan murteessaa argee jennee barataan tokko akkamitti yeroo hoogganuu qaba. Yeroo hoogganuu fi itti fayyadamuu waan guddaa jechaa jira. Boru akka hin gaabbineef, bakka yaadan ga'uudhaaf, qabxii gaarii fiduudhaaf, milkaa'uudhaaf yeroon baay'ee murteessaa erga ta'e yerootti akkamitti fayyadamna. Keessattuu
barattoonni yeroo akkamitti fayyadamuu qabu. Barataan tokko yeroo isaatti fayyadamee barumsaatti milkaa'uudhaaf qabxiilee 7 kanaa gadi hordofuu qaba. Tokkoffaa barataan yeroo isaatti seera fayyadamuudhaaf yookaan yeroo isaa hoogganuudhaaf galma qabaachuu qaba. Galmi maali kan jedhu viidiyoo biraatti yeroo biraa walitti deebinee sirriitti ilaalla. Ammaaf garuu galmi maal gochuu qabnu dursinee murteessuu lafa kaa'u. Barataan yeroo itti fayyadamuudhaaf lammaffaan sagantaa qo'annaa baafachuudha. Sagantaan qo'annaa barataadhaaf waan murteessaadha. Barataan tokko yeroo isaatti akka fayyadamuuf yookaan yeroo gahaa akka argatuuf sagantaa qo'annaa baafachuu qaba. Egaa sagantaan qo'annaa immoo maali? Sagantaan qo'annaa agarsiistuu yoom eessatti hagam qo'achuu qabdu kan agarsiisudha. Kanaaf barataan tokko yooman maal qo'adha kan jedhu sagantaa isarratti ifaan baafachuu qaba jechuudha. Sagantaan barataadhaaf baay'ee barbaachisa. Yeroon hoogganamuudhaaf yookaan yeroo hoogganuudhaaf barataan tokko yeroo bitachuudhaaf sagantaa baay'ee gaarii ta'e qabaachuu qaba. Sagantaan yoom maal akka hojjettu waan sitti agarsiisuuf yeroon kee akka qisaasofni si gargaara. Sagantaan barumsi kee yookaan hojiin kee kuufamee akka si rakkifne yookaan yeroo akka hin dhabneef si gargaara. Sagantaa baafachuu jechuun sa'aatii mijataadhaaf hojii mijataa filachuudha. Yooman maal qo'adha jedhee adda baasuu qabu yookaan barnoota qo'atamuu qabu adda baasuudhaan barreeffamaan sagantaa keessatti hammatee teessisuu qabu. Barataan tokko barnoota isaa waggaa ji'ootaaf qoodee ji'ootaaf qoode immoo torbanitti deebisee isa torbanitti deebisee immoo guyyoota firee isa guyyoota inni immoo sa'aatiidhaan gargar baasee sagantaa baafachuu qabu. Barataan tokko sagantaa yommuu baafatu guyyoota tokko keessatti sa'aatii arfan jiran gargar baasee ilaaluu qaba jechuudha. Sa'aatii riibaa, sa'aatii mana barnootaatti deemu, sa'aatii itti qo'atu adda baasee maal gochuu qaba? Karoorfachuu qaba jechuudha. Karaa biraatiin gosoota barnootaa hunda adda qoodee yoom maal qo'achuu qabu osoo tokkoyyuu nafin kaa'achuu qabu. Akkaataa barbaachisummaa isaaniitti barumsa kamiif sa'aatii dheeraa kennuu akka qabu, barumsa kam immoo sa'aatii gabaabaa kennuu akka qabu, barumsa kam ganama yookaan galgala qo'achuu akka qabu adda baasee akkaataa barbaachisummaa isaatti sagantaa keessatti qabsiifachuu qaba jechuudha. Kanaafuu barataan tokko sagantaa qo'annaa isaa yommuu baasu yeroo barnootaa, yeroo qo'annaa, yeroo boqonnaa, yeroo maatii wajjin taphatuu fi yeroo hirriibas xiyyeeffannoo keessa galchee akkaataa qabatamaa ta'een sa'aatii isaa qoqqoodee fi lafa kaa'uu qaba jechuudha. Yeroo keenya hoogganuudhaaf qabxii sadaffaan inni kan biraa duraa duuba hojiiti. Duraa duuba hojii beekuun yookaan duraa duuba hojiitti fayyadamuun yeroo ofiitti fayyadamuu keessaa qabxii isa guddaadha. Iddoo kanatti barataan barnoota dursee qo'achuu qabuuf dursa kennuu qaba. Karaa biraatiin duraa duuba hojii eeguun amala hojii sanii yookaan fakkeenyaaf amala barnoota sanii adda baasee barumsa kam dursee qo'achuu qaba, barumsa kam immoo ittaanee qo'achuu qaba. Barnoota kamtu sa'aatii dheeraa barbaachisaa, barumsa kamtu booda qo'achuu barbaachisaa jedhee maal gochuu qaba? Amala barnoota isaa beekee barataan duraa duuba qabsiifachuu qaba. Qo'annaa keenya duraa duuban teechisuu keessatti qabxiilee gurguddoo afurtu jiru. Isaanis tokkoffaa barumsa barbaachisaa fi ariifachiisaa ta'e amma qo'adhu. Lammaffaa barumsa barbaachisaa garuu ariifachiisaa hin taane booda akkaataa sagantaatiin qo'adhu. Sadaffaa barumsa ariifachiisaa garuu barbaachisaa hin taane yeroo biraatti dabarsi. Arfaffaa fi dhuma barataan waan qo'achuu qabu waan barbaachisaa hin taanee fi ariifachiisaa illee hin taane wajjin yeroo balleessuu qabu dhiisuu qabu. Mala arfanitti fayyadamnee maal yoom qo'achuu qabna kan jedhu adda baasuu dandeenya jechuudha. Yeroo keenya hoogganuuf malli arfaffaan tooftaa Pomodootti fayyadamuu. Tooftaan Pomodoo daqiiqaa 45 erga dubbistee booda 5 boqadhuu isa jedhu. Mala kana keessatti barataan saka ka'umsaan akka hojjetuuf yookaan waan qo'ate immoo sirriitti akka qabatuuf daqiiqaa 25 erga dubbisee booda daqiiqaa 5 boqonnaa fudhata, 5 booda itti deebi'a, boqonnaa fudhata. Bifa kanaan yeroo isaa osoo hin gubin akkaataa sagantaa isaatti qabxiilee yookaan barnoota qo'achuu qabu san qo'atee waliin gahuu danda'a. Malli akkanaa immoo xiyyeeffannoo barataa yookaan xiyyeeffannoo sammuu barataa ol kaasuudhaan waan dubbise gubbaatti yeroo gabaabaa keessatti bu'aa gaarii fiduu kan danda'uuf isa gargaara. Malli yeroo keenya ittiin hooggannu inni shanaffaanii hojiilee baay'ee fi qo'annaa baay'ee bakka tokkotti walitti qabnee ittiin cinqamuu dhiisu.
barataan tokko sagantaa malee hojiilee baay'ee yookaan barnoota baay'ee bakka tokkotti walitti qabeenyaan qo'atee kan yaadu yoo ta'e sammuu isaa dadhabsiisaa deema xiyyeeffannoo dhabee jechuun hin taa'aa jira malee qo'achaa hin jiru jechuudha. Kanaafuu barataan tokko yeroo isaa hoogganuudhaaf wantoota baay'ee bakka tokkotti walitti cuunfee hojjechuuf yaaluudha. Wanti xiqqoo bakka akkaataa sagantaan ba'etti qo'atee dhimma itti ba'u yookaan immoo waan xiqqoo dubbisee waan guddaa akka qabatuu fi akkaataa sagantaa waan murtaa qofatti sagantaa hojjechuu qabu. Qabxii ja'affaani wantoota isa jeequ qaban ofirraa fageessu. Wantoonni barataan tokko yeroo isaatti akka fayyadamu isa godhu keessaa wantoota muraasni moobaayilii, waca daa'immanii, tapha maatii, hiriyyaa fa'aa ta'uu danda'a. Kanaafuu barataan tokko yommuu qo'atu yeroo isaatti fayyadamuudhaan maal gochuu qaba? Waan xiyyeeffannoo isaa hatanii fi akka inni yeroo isaatti fayyadamu isa godhan ofirraa fageechuu qaba jechuudha. Karaa biraatiin malli nuti yeroo keenya ittiin hooggannu inni filatamaan immoo 8 ida'uu 8 kan jedhu. Kana jechuun 8 Kana jechuun maal jechuudha? Namni tokko sa'aatii 24 qabu bakka 3tti qooda jechuudha. 8 Sa'aatiin 8 kan hirriibaa, sa'aatiin 8 kan hojii barataa yoo ta'e immoo kan barnootaa, sa'aatii 8 hafe immoo qoqqoodee dhimma itti ba'a. Mala kana keessatti yeroo baay'ee sa'aatiin qisaasa'u kan hirriibas miti, kan hojii yookaan kan mana barumsaas miti. Sa'aatii 8 kan hafu jira. Barataan tokko sa'a 8 yoo rafe, sa'a 8 mana barumsaa yoo ture, sa'aatii 8 hafisan akkam godhu? Inni guddaan bakka kana. Barataan sa'aatii 8 hafisan waan garaagaraatiif yaadu qabu. Tokkoffaa akkaataa sagantaatiin qo'achuu, hojii manaa hojjechuu, waan barnoota wal qabatan erga xumuree booda immoo taphachuu, boqonnaa fudhachuu, maatiif ergamuu, hiriyyaa gaafachuu ta'uu danda'a. Sa'aatii muraasa kennee fi bifa kanaan foormulaa 8 kanaan hin bahuu danda'a jechuudha. Ameerikaanonni foormulaa itti fayyadamanii namni tokko torbanitti sa'aatii 40 hojjechuu qabaa dhaadannoo jedhu qabu. Bifa kanaan fayyadamanii namni tokko torbanitti sa'aatii 40 yookaan 60 hojjechuu qabna jedhanii yaadu. Barataa, ati sa'aatii kee akkamitti qoodee fayyadamaa jirta? Sa'aatii 8 yoo rafte, sa'aatii 8 mana barumsaa yoo deemte, san booda sa'aatii 40 akkamitti dhimma baata? Isa kana gubbaatti sirrii yaadi. Namni tokko sadaffaa umrii isaa hirriibatti balleessa yoo ta'e, kanaaf sanitti fayyadamuu qaba jechuudha. Isheen haftu sun immoo kun barumsaaf yookaan hojii irratti yoo hojjete isaaf irratti qo'achuu qabna. Isaaf isaan qo'achuuf immoo sagantaa itti hojjechuun dirqama. Egaa akka waliigalaatti har'a barnoota kana keessatti waa'ee yeroo itti fayyadamaa fi hooggansa yeroo ilaallachudha. Barataan tokko yookaan namni kamiyyuu yeroo itti fayyadamuudhaaf dursee maal gochuu qaba? Yeroo hoogganudha. Nama yeroo itti fayyadamne yeroo itti fayyadama. Namni tokko immoo yookaan barataan tokko immoo yeroo itti fayyadamuu kan danda'u qabxiilee kanaa olitti kaafne kana yoo qabaate fi sagantaa fi galma tasaa yoo qabaate sagantaa san kabajee itti hojjete qofa jechuudha. Namni tokko bakka yaade ga'uudhaaf, namni tokko kaayyoo isaa yookaan mul'ata gara fuulduraa bira ga'uudhaaf yeroo itti fayyadamuun waan filannoo biraa hin qabne waan ta'eef yeroon baay'ee murteessaadha. Egaa akka barataa tokkootti qabxiilee kanaa gadi hordofi. Tokkoffaa ganamaan ka'ii galgala yeroo rafi. Lammaffaa bakka hojii yookaan mana barnootaa kee yeroo naqee yeroon immoo deebii gali. Sadaffaa waan boru barattuuf har'a qophaa'e. Arfaffaa waan karoorfatte kabajii waan kabajji hojjedhu. Shanaffaa hojii kee tartiibeffadhu 1, 2, 3 jedhii kaawwadhu. Ja'affaa sa'aatiin dabarsin daqiiqaa 30 garuu dursii gadi. Torbaffaa waan boru hojjettu galgala kana yaadannoo qaba. 8ffaa waan har'a hojjechuu qabdu borutti hin dabarsin. 9ffaa addaan fageenya mana barumsaatii fi mana kee adda baasii beeki yookaan daqiiqaa meeqa akka sitti fudhatu adda baafadhu. Egaa kana gootee kan argamte taanaan yeroo kee hoogganuu jalqabdee jirta. Yeroon kee akka hin qisaasofne gochuu dandeessaa jechuudha. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Yoo sitti tole viidiyoo kana laayik, sheer, kooment yaada qabaannan viidiyoo kana jalatti naa barreessi. Hanga gorsa biraatiin wal agarrutti nagaan naaf. Qo'annaan humnaan osoo hin taane ogummaan ta'a.